yuutub akkamitti bananna yuutub akkataatti banamu nama hedduutu na gaafata karaa yuutub banamu kana keessaa waa 4-5 isinii gala jedheeti yaada waa 4-5 isin agarsiisa haga danda'ame yuutub kana karaa laafaadhaan akkamitti banamaa isa jedhu isin agarsiisa yuutub kun darajaa lama tokko gaafa gartee silaa isin ulaagaa isa barbaachisurraa guuttan AdSense banuu isa jedhamu sanii jechuudha inni tokko ammoo jalqaba kan akkaataa itti banamuudha amma jalqaba irratti yuutub akkamitti bananna karaa laafaadhaan isin agarsiisa haga danda'ame jechuudha karaa laafaan isin agarsiisuudhaaf ni yaala karaa fakkeenyaaf nama hundaaf galuu jeetiin jechuu kiyya asuma keessaan ammoo maal barattu iimeelis akkamitti banamaa Play Store akkamitti banamaa walumaa gala warroonni gartee iimeela keessan baaswordii isaa dagatta yookiin ammoo baaswordii isaa namni isinii banee hin beekne jechuudha ufura dhiisanii iimeela haraya akkamitti baratan ka jedhu karama kana keessaan argattan Play Store illee akkamitti bara warri jettan karama kana keessaan argattanii jechuudha maaliif karaan tokkuma jalqaba irratti YouTube banuudhaaf iimeela bareeda tokko baraniiti sanbooda iimeela sanii YouTube banan jechuudha kanaafu kara qalbiidhaan yoo na hordoftan akkamitti iimeelli banamaa akkamitti Play Store banamaa akkamitti walumaa gala iimeela mataa kennaa akkamitti banannaa fi Play Store akkamitti banannaa YouTube akkamitti banannaa as keessa argattu jedhetti yaada salaamtalee ndagannee ani abduu moobaayilaa birraa warroonni jalqaba dhuftan maatii kiyya tahaa hordoftoonni kiyya ammoo bagare deebiidhaan gara chanaala kanaa dhuftan isiniin jedha gattaa'ee suutatti iskiriinarraa isin agarsiisaa jechuudha qalbiidhaan haga dhumaatitti yoo suutana hordoftan isin hundi keessa laafsutti akka isinii galuttiin isin agarsiisaa jechuudha na waliin tura tole hayyee amma gara iimeela banuutitti deemna jechuudha iimeela karaa laafaadhaan akkatti banattan isin agarsiisan booda ammoo YouTube chanaala gara gartee waggaa 2020 takka jechuudha 2020 takka seerota inni jijjiire waliin akkamitti akka banamu isin agarsiisaa jalqaba irratti iimeela banna jechuudha Play Store akkamitti banamaa iimeela akkamitti banama iimeela mataa kennaa akkamitti qabaanna gabaabdumatti sanis asuma keessaan karaan kanuma jechuudha duuba jalqaba irratti ammoo maal isin agarsiisaa iimeela keessa yoo keessaa baasuu barbaaddan asumaan akka gaafiin sun illee isin deebi'uuf yoo akaawuntii baaswordii isaa hin beekne yookiin ammoo keessaa baasuu barbaadanii karaa baastanii wallaaltan iimeela keessan ofirraa balleessuu keessaa baasuu telefoona keessan keessaa barbaaddan seetingii irra seentu seetingii irra eega seentanii booda akaawuntii tajettu barbaaddan katabbiin biraa tafeete bira haa jiraattu akaawuntii kunoo isii tana jechuudha amma akaawuntii tajettu ammati akaawuntiin dabaakaap yettiimi keessan akaawuntii fi waan biraa haa fedhu duratti fedhu duubatti waan fedhe haa fedhu akaawuntii tajettu irratti tuutan san booda manage akaawuntii ka jedhu irratti tuutanii jechuudha eega manage akaawuntii ka jedhu irratti tuutanii booda iimeela kan as keessa jiru kanniin keessaa baasuudhaaf ofirraa balleessuudhaaf jechuudha yeroo barbaaddan maal gootanii kunoo akkanatti irratti gadi tuutan jechuudha irratti gadi tuutanii reemuuf ta'utu jira reemuuf gootanii jechuudha iimeelli kudhan yoo as amma bahee jira iimeelli kun kana telefoona kana keessa hin jiru jechuudha iimeela kudhan yoo as keessaa qabaattanillee haaluma kanaan ofirraa keessaa baaftu jechuudha toleeyye isinitti hin dheeressu amma hunda baasee isin agarsiisu tokkochuma saniin baasee jechuudha maaliif iimeela isin ammoo barbaaddan guutuu keessaa baaftanii fi gootanii akkasitti fayyadamtan YouTube irra seenna amma YouTube chanaala haraya banachuu deemna jechuudha YouTube irra eega seenne booda mataa gubbaa kanarra tuuyna mataa gubbaa kanarra eega tuuyne bakka kanarratti tuuyna jechuudha eega asirratti tuuyne amma kunoo gubbaa kanarra akaawuntiitu jira jechuudha akaawuntii ka jedhu kanarratti tuuyna gara telefoona keenyaatti achi nu ergaa akkanatti bannaaf jechuudha akkanatti eegan banee fi booda koontiini tajaajila tuqaa jechuudha haala kanaanii eega amma akkana naa dhufe booda gubbaratti iimeela itti naqadhu yoo qabaatte jedha yoo haraya banachuu fedha waan ta'eef create account tuqaa jechuudha create tanarratti tuqaa for myself ufii banachuu feetaa jedha ana jedhaani san booda gubbaa kanarratti ammoo maqaa itti guutii jedha maqaa ittiin guutu fakkeenyaaf amma ittiin barsiisuuf jedhe achi booda next jedhan jala kanarratti ittiin barsiisuuf jala kanan amma asitti guyyaa dhaloota keetii jira san booda guyyaa dhaloota keessanii kama feetan itti guutan jechuudha yookiin kan sirrii itti guutan yoo kan sirriin ta'inillee homaa rakkoon qabu waggaa 18 ol haa ta'u jechuudha waggaa 18 ol haa ta'u umriin keessan jechuudha asitti guyyaan guutaa asitti ammoo baatii keessa dhaladhe jedha amma fakkeenyaaf Juulaay jedhe fakkeenyaaf caluma jedheeti amma asirratti ammoo bara 19 fakkeenyaaf bara 1989 jedheen amman achi booda jala kanatti ammoo saala kee jedha anamma dhiira waan ta'eef dhiiraan filadha isin ammoo yoo gartee shamara taate shamara filattu jechuudha family itatti na filattu anamma dhiiraan filadha tole hayyee achi booda next jedha ammallee jala kanarratti jechuudha sirritti isinii galaa jira jedheeti yaada kunoo haala kanaan ittiin barsiisuuf ka jedhu naafide jechuudha amma ittiin barsiisuuf ka jedhu naafide irrattiin tuqaa jechuudha ittiin barsiisuuf jala kanarra next jedha ammallee next san booda amma baaswordii jajjaba tokko jechuudha amma namoonni hedduun
baasoordii lakkoofsa ofii godhatu kaan maqaa ofii godhatu waan akkasii san dhiisaa baasoordii hin daganne jajjaba tokko itti guuttadhaa jechuudha. Lakkoofsa irraa haa ta'u maqaa irraa haa ta'u waan fedhe haa ta'u baasoordii yeroo jedhu lakkoofsa qofaa miti beeki waan fedhe haa ta'u. Tole hayyaa nama ittiin guuta baasoordii jajjaba tokko jechuudha. Baasoordii itti guutee jira baasoordii jajjaba jechuudha. Jala kanarra san booda next jedhaan. Lakkoofsa itti guuti jira. Lakkoofsa isii yoo feetan itti guuttan yoo ammoo dirqaman ta'in yoo feetan iskii bettanii bira dabarta. Yoo itti guuttan illee security maafi homaa rakkoon qabu lakkoofsa keessa yoo ta'e YouTube channel ittiin hojjechuu deemta yoo ta'e homaa rakkoon qabu itti guuttanii yoo feetan ammoo iskii bettanii anam isin agarsiisuu fi iskii jedhaan. Haala kanaan amma kunoo ittiin barsiisuuf ka jedhu naaf banamee jira jechuudha. Jala kanarra next jedhaan ammallee next. Eega haala kanaan dhufee irra ol harkisaa jechuudha. Amma kuni seerota isaati. Seerri emailaa kana ka jedhu isin irra deemtanii dubbisan jechuudha. Kuni seerota YouTube emailaa jechuudha. Waan inni dhorgu, waan inni hayyamu, wantoota inni qabu oolmaa gala seera YouTube jechuudha. Tole hayyee achi booda I agree ta'etu tana filattu jechuudha. I agree isii tana filattu. I agree. Amma YouTube emailli nuuf banamaa jira jechuudha. Email kuno laaftumatti nuuf banamee jira jechuudha. Duuba amma email amma baname kana kuno ittiin barsiisuuf ka jedhu isa rattiin gattuqa. Gara YouTube asna deebisee beeke amma ittiin barsiisuuf ka jedhu asna fide jechuudha kuno. Amma isa rattiin gattuqa jechuudha kuno. Amma kuno amma YouTube keessa jiru kun kamenni isa amma bane kana jechuudha. Ittiin barsiisuuf isa jedhu san jechuudha. Amma duuba eessaan deema? Amma karaa Google Chrome deemaa jechuudha. Google Chrome keessaan banadhaa jechuudha. Egaa inni haala kanaan irratti deeffatte booda amma eessa dhayxa Google Chrome dhayxa browser keessa. Google Chrome kuni baay'ee murteessaadha. Akkasuma yoo mobile ta'e computer ta'e illee isuma jechuudha. Google Chrome kenna filannaa Google Chrome filadhaa jechuudha amma kiyya garuu waan reefu email keessaa hin baasiniif isin ammoo yoo email keessaa baaftanii jiraattan guututti keessaa yaaftanii isiniin dhufu kiyya amma gubbaa kanarra kun email biraa keessa jiraachuun agarsiisa jechuudha. Haa ta'u keessaa baaftan yoo akka isinii laafu barbaadda yookiin ammoo karaa anamma fayyadamuu deemu kanaan fayyadamtan YouTube ka jedhu kana irratti hin tuqa. Yoo YouTube tana bakka tanatti hin argatin asirratti YouTube jettanii katabdan fakkeenyaaf YouTube jettaniiti youtube.com jettanii katabdan haala kanaan katabdaniiti YouTube ka jedhu haala kanaan katabdaniiti search gootanii jechuudha. Kunoo naaf jechuudha. Laakiin yoo ammoo fuduuba deebisee akka isinii galuufi yoo bakka kana YouTube jiraate ammoo asuma irratti tuuxanii jechuudha. YouTube kana irratti tuqee fakkeenyaaf amma akkana gara YouTube na fide jechuudha. Amma duuba maal godhuu deema? Email haraya reefuu bane sani yoo isin ammoo email biraa keessaan qabaati sarumatu as dhufe waan ta'eef akkanumatti itti fuftanii jechuudha. Bakka irratti fuftan mee oguu bakka san ga'e isinii hima. Amma kiyya ammoo waan ka biraa keessa tureef jecha kunoo bakka kana irratti hin tuqaa jechuudha. Keessaa baasuudhaa fi asirratti hin tuqaa achi booda ammallee asirratti hin tuqaa. Egaa asirratti tuqee booda jala kanarra jechuudha. Kunoo ittiin barsiisuuf ka jedhutu as jira. Ittiin barsiisuuf irratti tuqee jira. Kunoo amma ittiin barsiisuufiin Google Chrome keessa naa seenee jira jechuudha. Atilleen haala saniin as fidattaa jechuudha gara Google Chrome. Tole hayyee egaa haala kanaan isa as fidanne ati ammoo yoo email akka reefuu siin jedhe san keessaa baaftee jiraatte bakka ammaa kanarraa eegalta. As gubbaa kanarra tuuxee anam email as fidachuudhaaf jidduu kanatti bakka ani email as fidadhe san ittiin fayyadamtu maaliif email keessa jira waan ta'eef yoo keessaa baaftee haaraatti nagatte jechuudha. Gubbaa kanarra ni tuu'inaa. Eega gubbaa kanarra tuu'inee booda desktop site ka jedhu kanarratti ni tuu'inaa jechuudha. Eega desktop site kanarratti tuu'inee booda jala kanarra kunoo bakka diimtuu footoo kennaa jirtu kanarratti ni tuu'inaa. Eega asirratti tuu'inee YouTube Studio tajettu kanarratti tuu'inaa jechuudha. YouTube Studio. Eega YouTube Studio irratti tuu'inee booda haala kanaan nuuf dhufaa jechuudha. Amma kun maalinni maqaa nama biratti mul'achuu barbaadu. Maqaa namaatiin addaa kee bareedaa tokko laaltee itti moggaafattaa jechuudha. Akkuma maqaa namaatitti maqaa namni moggaafate osoo hin taane atilleen bareedaa sitti bareedu tokko anamma abduu moobaayil appii atilleen ka barbaadde wahii itti moggaafattaa jechuudha. Waan barbaadde kun amma maqaa kee ka dhugaa ta'uu danda'a kan dalagaa ta'uu danda'a waan fedhaa ta'u maqaa sitti bareede wahii itti godhattaa jechuudha. Yoo ammoo lakki kunummaanuu naaf ta'e anamma kun oreef kan ittiin isin barsiisuuf jedhee as guddisee isin agarsiisuuf jira. Ittiin barsiisuuf jedhee katabee mireef sanumatu naa dhufe jechuudha. Kanuma godhattamoo ka biraa godhatta jechuu isaati. Amma gabaabdumatti duuba maal gootanii maqaa isinii tole wahii asitti katabdanii jechuudha. Akka amma kana duuba maal godhaan amma maal godha duuba kanaan banadhe caluma jedheeti fi kanaan banadhe jedhee kun itti godhu jira jechuudha. San booda jala kanarra jechuudha create channel ka jedhutu jira. Channel create godhu jira jechuudha. Amma create jennaan jechuudha. Amma haala kanaan baay'ee salphaadha beeki. Baay'ee laafaadha. Baay'ee laafaa jechuudha. Tole hayyee
amma eega inni haala kanaan nuuf dhufee jala kanarra seetingii xiqqoo takkatu jira jechuudha. Verify jedhanii amma kana karaa laafaadhaan verify godhatan jechuu kanallee jala kanarra seetingii xiqqoo takkatu jira. Seetingii tanarratti tuunaa jechuudha. Eega seetingii tanarratti tuunee haala kanaan naaf dhufaa jala kanarra chanaal ta'etu jira. Lammaffaarra chanaal tanarratti tuqa. Eega chanaal tanarratti tuqee fuula dura jechuudha. Future eligibility ta'etu jira jechuudha. Isii tanarratti tuunaa jechuudha ammallee. Future tanarratti tuunaa. Hayyee eega isii irratti haala kanaan tuqee jala kanarratti jechuudha. Kunoo isii tana tajalaa tanarratti tuqaa jechuudha. Dirqama amma takka asii jechuudha. Verify tana murteessaan isii tanarratti tuqa xiyyaa tanarratti. Eega xiyyaa tanarratti tuqee kunoo verify ta'etu jala kanaan naa dhufe jechuudha. Bara 2020 takkaa kana booda kan akkana taate duraan verify bakka biraa jirti turte jechuudha. Tole hayyee amma asirratti yogguun tuqee verify naa ta'uudhaa fi lakkoofsa itti verify ta'u na gaafataa jechuudha. Yoo inni haala kanaan isin gara YouTube'itti isin erge isin ammallee maal gootan duuba diddaniitumaan Google Chrome filattu jechuudha. Ifa isiniif akka amma gara YouTube na erge YouTube beeki kun aanu ammoo maal godha Google Chrome filadhaa jechuudha. Google Chrome filadhaa ammallee lammaffaalee irra deebi'ee isin gaafata Google Chrome filadhaa ammallee ifaami isiniif kunoo amma naaf dhufee jira jechuudha. Duuba amma asitti maal na gaafate biyya keessa jirtuu fi akkasuma ammallee lakkoofsaan sitti haa ergamu moo akkasuma siif haa bilbilamu moo koodiin verify itti siif ta'u ka jedhu na gaafate jechuudha. Maal godha duuba amman teekistii jedhan kunoo kajalaa kana jechuudha. Tole hayyee lakkoofsa filadhu lakkoofsa itti galfadhu jedha. Lakkoofsa itti galfattanii jechuudha. Kunoo lakkoofsi kee meesiin jedha asitti na gaafataa jira jechuudha. Lakkoofsa asitti galchaa jechuudha. Eega lakkoofsa asitti galchee booda sambiit ta'e jalaa tana tuqaa jechuudha. An amma kana verify godhu waan hin barbaadiniif lakkoofsa kiyya ittiin galchu. Ifa isiniif. Eega lakkoofsa keessan asitti guuttanii booda lakkoofsa keessanii yoo inni gubbaa kanarratti jechuudha biyya keessa jirtan isinii fidee akkanumatti biyya keessa jirtan san isinii fidee biyya san akkasumatti isinii fidee mi asitti lakkoofsuma keessan guuttan yoo Itoophiyaa jiraattan fakkeenyaaf duwwaa 9 jettanii akkasumatti guuttan jechuudha. Biyyuma irra jirtan koodii irraa hambistanii jechuu kiyya yoo inni asitti biyya isinii fidin yoo biyya isinii fide jechuu kiyya yoo biyya fidin ammoo asirratti tuuxanii biyya keessa jirtan san filattan innuu ni fida yeroo hedduu otomaatika jechuudha. Haala saniin lakkoofsa asitti guuttaniiti asitti sambit ka jedhu itti guutanii jechuudha. San booda koodii isinii dhufaa jechuudha. Koodii isinii dhufu san itti galchitanii verify gootanii jechuudha. Achi booda xumurtanii jirtan jechuudha chanaala keessan. San booda gaafa sa'aatiin keessan 1000 ta'e akkasuma ammallee gaafa watch time keessan 1000 ta'ee fi viewer keessan subscribe keessan 1000 ol ta'e isinii gara AdSense banachuutitti san ammoo step itti aanu gaafa gartee bakka mallaqa hisaabuu gaheessan itti fufnaa jechuudha. Sanillee yeroo dhiyootti isin agarsiisa chanaala akka sadarkaa san gahe qopheessee jechuudha. Inni tokko maali warri Itoophiyaa keessa jirtan warri Itoophiyaa keessa jirtanis itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti YouTubein dalaguu jedhamaami ni dalaga jechuudha. Akkamitti dalagaa bakkuma kana qofa jijjiiratan kunoo jara kanarra dhuftanii jechuudha. Chanaal tanarratti dhufanii bakkuma isin agarsiisa akkaataa itti verify godhatanii isin agarsiisan biratti jechuudha. Kuno basic info tanarratti eega tuuxanii booda jala kanarratti xiyyaa takkatu jira mi xiyyaa tanarratti tuuxan eega xiyyaa kanarratti haala kanaan tuuxanii booda kuno kanneen keessaa biyya barbaadan biyya wahii irra jijjiiratan Awurooppaa haa ta'u Ameerikaa haa ta'u biyya ollaa keenyaa fakkeenyaaf Afrikaa biyya garaagaraa haa ta'u yoo feetan Keeniyaa godhatanii Awurooppaa Ameerikaa gootanii jechuudha. Kuma rakkoon qabu achirratti guutattaniiti haala saniin barattanii jechuudha yoo Itoophiyaa keessa jiraatanidha. Namni bakka biraa jirtan yookiin ammoo ambur Itoophiyaa galaa iftaa yeroo biraa Itoophiyaatti gala waan jedhuudhaaf guutuu sun taane namni amma Itoophiyaa keessa jirtu haala saniin akka gartee nama Itoophiyaa keessa biyyatti hojjetu jiru Itoophiyaa waan hin ta'initti guutaa jechuudha. Gaafa AdSenseedha ammoo kuma rakkoon qabu gara Itoophiyaatti jijjiiruu ni dandeessa. Warri ala jirtan jechuu kiyya. Akkasitti haala saniini warri Itoophiyaa keessa jirtan biyya jijjiirtan Itoophiyaa kan jettu san qofa biyyuma san qofa jijjiirtanii san booda jala kanarra safe ta'etu jira eega biyya jijjiirtanii booda safe gootanii haala saniin fayyadamtan jechuudha. Bakka tara qofa jijjiirtan warri Itoophiyaa keessa jirtan isiniin jechuu barbaadeeti yoo Itoophiyaa keessa jiraatteedha Itoophiyaa keessatti hojjechuu barbaadde. Ifaami isiniif akkasi jechuudha. YouTube channel karaa gabaabaadhaan bara 2020 takka karaan baratanii karana karaa email baratanii illee bartan akkaataa itti YouTube baratanii illee bartan amma wanni isin hafe akaawuntii gaafa AdSense bakka mallaqa hisaabuu gahee jechuudha. Akkamitti akka baratan sanammoo yeroo dhiyootti isin agarsiisaa jechuudha. An obboleessa keessan Abduudha. Abduu mobile app irraa waan isin hin galle yoo jiraate komantii jala katabaa. Hanga qophii biraatii walitti deebinutti naqayaannaa tura. Yokin hojjadhu yokin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaan fagaadhu.